Egaa sooranni kun dhugaa dubbatuuf fu'aakkaa hunda keessaa isa addaati. Fu'aakkaa addaati. Tiin jedhama maqaan isaa. Tiin gogaa fi tiin jiidhatu jira. Kun immoo iyyuu gogaadha. Amma kan irraa hojjechuun hedduu kan furdinaati jechuudha. Furdinaaf karaa ittiin furdannuun isa hojjechuuf deema. Haa ta'u immoo tiin furdina qofa osoo hin taane qaama keenyaaf faayidaa hedduu qaban. Warroonni sukkaara itti ol ka'ee jiru jechuun sukkaara dhukkuu sukkaara akka inni gaddeebi'u taasisa. Ammallee immoo iyyuu dhukkuba coggaaraa jechuudha. Coggaaraa keenyallee bishaan keessa firee nama bulchuudha. Yoo itti fayyadamtan akka irraa fayyuu taasisa. Ammallee tiin kun dhukkuba onneetiif illee dawaadha. Dhukkuba kaleetiif illee dawaadha. Tiin ammas viitaaminoota guutuudhaan guutamaadha. Soorata fu'aakkaa keessaa nambar waanidha. Akkasuma viitaaminoota akka kaalsiyeem, soodiyeem, maagneeziyeem, viitaamin G, viitaamin A, viitaamin C, viitaamin B cufa viitaaminootatiin guutamaadha. Fosforasii fi viitaamin K'dhaan guutamaa jechuudha. Akkasuma egaa obboleewwan kiyyaa faayidaatiin viidiyoo biraatti walitti deebina jechuudha. Isa biraa ka'aadha immoo an fedhee dhufee karaa ittiin furdannu jechuudha. Soorata furdinaadhaallee qabeessanii dhufeetiin jira karaa fayya qabeessaadha jechuudha. Haala qaamni keenya fayyaa nu argatuun jechuudha. Irra jireessatti wanni tiin kanaadha itti isin filadheef appitaayitii nama tokko cufamaadha yookaan immoo iyyuu fedhiin lubbuu midhaan nyaachuu jechuudha. Kan cufamaa ta'e kan garaan isin beelahuu fi lubbuun keessa midhaan isin hin nyaanne tiin kun baay'ee dawaa guddaadha jechuudha. Egaa karaa salphaadhaan akkamitti akka furdannu jechuudha. Tiin kana kaartoonaan bitamaa suppermaarkeetii akkamittuu argitan jechuudha. Akkuma tiin jiidhan jiru tiin gogallee jira. Egaa karaa hojii keenyatti adeemnu tiina kanarraa firee afurii sa'a lama dura akkas bishaan ho'atti neeydhanii lafa keettan jechuudha. Hamma barbaaddan firee lama barbaaddan firee sadi barbaaddan bishaan ho'atti neeydhanii tiin kana achi keettan jechuudha. Egaa sa'a lama booda yoo dhuftan bishaan san dura tiin kana irra lullaatanii bishaan san itti neeydhan. Bishaan san immoo irraa gadi hin naqina. Bishaan sana fayyadamaa yoo dhuydanillee rakkina hin qabu deebi'ee kalxaamma goonu kanarratti illee rakkoo qabu jechuudha. Egaa kun immoo iyyuu tamira jiidhaadha. Raaxaa bakka jedhamu jechuudha. Asheeta tamira jechuudha. Isa kanallee amma kana qopheeffannee jira. Kunillee immoo iyyuu abishiidha. Abishii kana ittiin danfisee bishaan isaatiin as kaa'ee jira. Garuu bishaan kana keessaa gad naqamaaf yoo jettan ni hadhaa waan ta'eef tiin kun sa'aatii lama dura itti naqee bishaan itti naqee bishaan ho'atti naqee kun akkana bokokee akkanatti jiidhee jira jechuudha. Firee afur kana fudhadhee hanga barbaaddan fayyadamu hamma maxanii isin bira jirutti fayyadamaa jechuudha. Garuu walqixa ta'uu qaba wantoonni isin waliif filattan kun walqixa ta'uu qaba jechuudha. Kun immoo nuteellaadha. Nuteellaa yookaan chokolaataa isa sooratamu jechuudha. Faxaayira garaagaraatiin dalagamu akkasuma qixxaadhaan nyaatama jechuudha. Nuteellaa namni hin beekne hin jirtanii nuteellaa kana yoo nuteellaa moo hin qabaanne ta'ee daa'ima bakka buufachuu ni dandeessa. Egaa amma karaa hojiitti deemna. Irraa gadi naqmutti jira jechuudha. Bishaan kana maaf irraa gadi naqabeetan inni hadhaa waan ta'eef akka malee hadhaa bishaan helbaa akkuma beekamu faayidaa hedduu qaba. Gadi naqamuu qabu dhaba isaati. Garuu hadhaa isaa waan hin feeneef irraa gadi naqee firee qofa fudhadhee manka tokko akkas jechuudha. Mankama tokko kan laaxatti naqeetiin jira. Egaa amma illee deebi'ee tamira hamma kana jechuudha. Firii kana tamira firee isaa keessaa baasnee guutuu isaa habbaa torbaa fayyadamaa tamirallee jechuudha. Tamira fireen torbaa gahaadha. Egaa abishiin fireen tokko maankaan tokko gahaadha. Abishiin mootiyyuu bishaan danfaadha takka tiktik gootanii jechuudha. Xiqqoosii babbokokoo eegdanii bishaan sana irraa gadi naqxanii feetawwan biraatti fayyadamuus ni dandeessan jechuudha. Bishaan sana firee bichaa fudhattan. Egaa tamirallee laaxeetti naqee xumureetiin jira jechuudha. Amma kana hafee yoo jiraate tiinidha jechuudha. Waa meeqa fidee dhufe har'a akkuma arguu jirtanii qalbiin laala. Egaa tiini kanallee waan tokko qoola tokkoon irraa baasnu hin jiru jechuudha. Tiin xixiqqeessinee mummurraa jiidhaadha. Yoo suuda akkama waan tokko nama dhibuu kan laaxallee miidhu yookaan isa daakuu kanallee hin miidhu jechuudha. Egaa akkanatti kukkutee kun akkanatti laafee jira baay'ee laafaadha. Namatti tola akkanatti illee nyaachuu ni dandeessanii. Akkasuma dhukkuba biraatiif illee dhukkuba akka sukkaaraa, coggaarraa akkasuma dhukkuba onnee garagaraatiif bishaan isaa kana dhuguu ni dandeessan. Bishaan keessa bulchisanii bishaan isaa sanas dhuguu ni dandeessan. Akka juusitti illee hojjettanii kiyaara kana
kaarotii wajjin illee daaktanii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Karaa hedduun fayyadama faayidaa hedduu qabatiin kana jechuudha. Sarchi godhaa faayidaa isaa yoo barbaadan laalaa irraa fayyadama dawaa bira dhukkubsachuun hin taatu jechuudha. Egaa tiin itti naqeen jira, habishii itti naqeen jira, tamira itti naqeen jira, jara sadan eegatti naqee boodammotu aannanis itti naqaa. Nooteellallee maankaa tokko itti naqaa. Nooteellaa yoo jiraate ta'e maankaa tokko gimaashallee itti naqachuu dandeessanii. Maaliif fooliin abishillee haa badu jechuu yoo nyaattan akka isin hin jeeqne fooliin abishii. Egaa nooteellarrallee maankaa tokko sirriitti gunni gaaru barsiisuuf waan ta'eef isinitti himuuf waan ta'eefillee itti onneen jedhaan jiru. Egaa nooteellaa xiqqootti dabalachuu dandeessu jechuudha. Fooliin abishii sun ni bada, inni ni bada jechuudha. Fooliin abishiidha. Xaamni illee yaaddaa hin qabu irraa gannaqee jira waan ta'eef iyyuu irraa gannaqee itti fayyadamtanii akkuma beekamu faayidaa abishallee ni beektanii, faayidaa nooteellallee ni beektanii. Baay'ee nama furdisa, keessattuu sarbaa gara taa'aa kana baay'ee nama furdisa jechuudha. Nooteellanii boqqoollee akkasuma abishilleen jechuudha. Dhiiga keenyaafillee bareedaa, qaama keenyallee nuuf miidhagsaa, nu lallaaffisaa, rifeensa nurraa cuculli waan hundaaf dawaadha jechuudha. Abishiin viitaaminootaan guutamaadha innilleen. Egaa kunis aannan amma jara kanarratti naqee itti gochadha jechuudha. Egaa itti naqaa aannan jechuudha. Burcuqqoon garuu guddaadha. Hinga'a jechuudha. Yommuu haphate jettan bishaan tiinii san jechuudha. Gadi naqinaa bishaan tiinii san itti dabaltanii waliin daakuu dandeessan amma feetan jechuudha. Feetan maan kan soorachuu feetan akka shorbatti burcuqqootti dhuguu yoo feetan mirga keessan jechuudha. Garuu akkaataa itti dalagamu xariiqaa kana isinitti agarsiisutti hin jira. Xariiqaa kanaan wantoota kanaan jechuu yeroo gabaabaa keessatti torbee keessatti furdina bareeda isaa furdattanii of arguu dandeessan. Egaa kan laaxatti naqeetiin daakutti jira. Yoo suuda iyyaata akka daqiiqaa lama hin daaktan jechuudha. Yoo wal fudhate daakama baay'ee namatti tola. Xaama badaa yookaan dhandhama badallee hin qabu, foolii badallee hin qabu. Dhugaa dubbatuuf baay'ee namatti tola. Tiiniin kun waa hedduuf isin fayyada. Lafee keenyaafillee nu fayyada, nu jabeessa jechuudha. Akkasuma qaama keenya guutus waa hedduu faayidaa hedduu qaba. Dhukkuba hedduuf dawaadha jechuudha. Tiiniin kun soorata jaannataatii wattiin wazayituun isa jedhamu sun kana jechuudha. Karaa gabaabaadhaan firee isaa isheenillee ni jira. Garuu mujaffafni kunillee faayidaa adda ta'e qaama taasaatti eega daakee kana fakkaata jechuudha. Akkuma arguutti jirtanii baay'ee namatti tola. Ani iddoo diqiqa godhee sirriitti inuu hin daakne akka fedha keessanitti diqiqa gootanii daakus ni dandeessan jechuudha. Uumaa wanni isin daangessu hin jiru, ni daakama waan ta'eef jechuudha. Egaa akkanatti ganamas yoo feetan bishaan tiinii kana jechuudha dhuguu ni dandeessanii. Misaa sa'aatii laaqana booda akkuma laaqana nyaataniin jechuudha. Isa kana hamma isaanii keessaa yookaan hamma burcuqqoo keessaa sana ni soorattan jechuudha. Isaa fi firiijii kaa'uudhaan galgalallee irbaata booda ni soorattan jechuudha. Wanti yeroo takkatti dalaydan kuni yoo hamma an dalage kanaan walitti dabaltanii dalaydan galgalaaf ganamatti isiniif gaha. Guyyaatti yeroo lama fayyadamtan torbaanitti jijjiirama argitanii jechuudha. Egaa viidiyoon keessatti laayik gochuun daqitinaa. Wassalaamu alaikum.